السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. إيجان هرانتنا برنوتا كي كان راكست كاتا جيبي واتساب irratti yeroo tokkotti eenyummaan akka nurratti barreessuu hin dandeenye akka nurratti bilbiluu hin dandeenye yeroo takkaan gochuu dandeenya kan jedhuun isin garsiisa. GB WhatsApp jalqaba asirra galuudhaan settingii kana tuquudhaan sanbooda achini tuqtu update gochuudhaaf bakka kana dhuftanii jechuudha. Jaha tuqaa kudhan ka jedhu kana update godha download godhadha jechuudha. Okay, gama biraatiin barnoota isaa keessatti akkamitti nama hide gochuu dandeenya kan jedhuuf armaduras isin barsiiseen ture irraan isiniif deebi'a. Akkasumas yeroo tokkotti akkam ofirraa hiina kan jedhu fakkeenyaaf gubbaa kanarra ni argite mallattoo wifi fi kana jechuudha. Mallattoo wifi fi kanarratti yeroo cuqaastan DND ka jedhu kana jechuudha. Yoo cuftan gonkumaan namni tokko isinirratti bilbiluu hin danda'u jechuudha. Eenyummaan isin argatu asirratti maal jedha DND mode if enable you will not receive or send any message until you disable it. Hanga disable gootutti jechuudha namni tokko message yookaan siif barreessuus hin danda'u akkasumas siif bilbiluu hin danda'u jechuudha. Fakkeenya mee haa ilaallu asirratti amma mee osoon hin barreessin isin agarsiisu haala kanaan jechuudha. Ni seena jechuudha amma haala kanaan kuno naaf dhufee jira jechuudha amma. Egaan akka narratti hin bilbille narratti isin dhufne gochuudhaaf bakka kana cuqaase jechuudha. Enable goona. Erga enable goone jechuudha of cufeetiin of bana ina hamma tokko asirratti amma mallattoo nutti garsiisutti jiru reef asirra wanni takkan jiranii maal nuun jechuutti jira jechuudha. Isn't connected to the internet. Ammallee asirratti qulfii nuuf kaayee jira jechuudha. Qollofamee jira jechuudha. Eenyummaa nuu barreessuu hin danda'u jechuudha. Mee fakkeenyaaf nu hoo barreessuu fi dandeenya. Ayyee nothing keessanis dhaquu hin danda'u kan isaatis isinii dhufuu hin danda'u. Mee fakkeenyaaf ka isaatiin galeetiin haa jedhuuni namannaaf barreessu jira haa jennu fakkeenyaaf haala kanaan jechuudha. Amma fakkeenyaaf na biraa deemee jira garuu na bira hin dhufne jechuudha. Amma garuu yoon disable kan godhu taate ni dhufa jechuudha messaging sun na bira. Mee disable haa goone ilaallu asirratti bakka kana cuqaasne disable goone jechuudha. Disable godhee jira jechuudha. Amma tuqxanii jennaan of cufeetiin of banaa qulfiin sun of guurraa ka'e messaging namni sun isiniif erga alaa xuul isin seene jechuudha. Kun amma akka argu jirtan kana tos yeroo dhuma sannaaf seene jechuudha. Okay, inni biraamaa inni asirratti jechuudha nama kana hide gochuudhaaf akka qubaan qaqqabdanii jechuudha. Haala kanaan erga qubaan qaqqabdanii raayitii haala kanaan isinii baase san booda asirra cuqaastan bakka tuqaasa sadii kana ni cuqaastu bakka kana jechuudha. Okay, ergasii maaltu isinirraa eegama bakka kana gama gadii kanatti jechuudha. Hiding bakka itti kana ni cuqaastu bakka kana ergasii haala kanaan asirratti maal jedha set new pattern jedha jechuudha. Asirratti waan barbaadan itti galchuu dandeessanii qulfii keessan next jettaniini ammas next jettanii confirm jettanii jechuudha. Sana booda asirratti mallattoo gaafii isin gaafatu kana jechuudha. Maal inni your best friend's name, where do you live, eessa akka jiraattuu fi yookaan ammoo maqaa saahiba keetii tokkotti galchii jedha. Fakkeenyaaf maqaan namaa ta'aa godhu kan barbaade san booda confirm bakka jedhu kana niin cuqaasa. Haala kanaan confirm godhee jira jechuudha. Amma reef asirra kan jiru sun tokkollee hin jiru jechuudha. Asirraa badee jira jechuudha. Okay, nama kana argachuudhaaf ammoo akkam godha as gubbaa irratti bakka WhatsApp jedhu kana cuqaastan jechuudha. Nama kana argachuudhaaf kan hiding gootan yeroo achi cuqaastan password isin gaafata. Password san haala kanaan itti galchitu. Nama kana as
keessan kunoo chat barreessuu fi yookaan waan isiniif barreesse deebisuu fi dandeessan jechuudha. Garuu immoo yoon uftuuba deebisuu barbaaddan akka hide hin taane akka bayoo barbaaddan qubaan qaqqabuudhaan sanbooda tuqaa sadii tan cuqaastu sanbooda as gama gadii kan akkan argamu mark chat as visibly ka jedhu kanarra ni dhooyte jechuudha. Haala kanaan jechuudha nama kana deebitanii barreessuu fi dandeessan jechuudha. Gubbaa kanarra deebi'ee jira jechuudha. Haala kanaan share waliif godhaa. Kan hin beekne jiraachuu danda'a, kan beekuuf ammoo yaadannoo ta'a. Kanaaf barnoonni xiqqoo hin qabdu share waliif godhaa. Qooda keessan baya. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.